Dhaabii nama tokkoon hin safaramu hawaasni keenya. Fakkeenyaaf arsii taate arsii dhawaa jechuun dandeessu. Haaddichi birrii 10 naa kennaa naan birrii 10 dhaban. Hindaaqoo gatee qoochoo si keessaa luqqisee qabeenya islaamaa keessa naa suuqaa'e. Sa'aatii gannaati. Isin kun yeroo inni ilaalu dargaggeessa fakkaatu ta'uu baattanus gariin akka kootii kana bicuu lakkoofsisu jechuudha. Waan abbaan hojjete ilmoo hin gaafatan dhuguma. Inni jedhe reefi. Atamma mucaan kun inni mudhaa deemaa jiru hamaa dedoo beekaa jechuudha. Yookaan immoo amma namatuyyuu dedoodhaa hamaa kenne dhaggeeffadhu. An dedoo dhageeyila. An dedoo irraan dhala debbaakoo. Dhaggeeffadhula. Anaa dedoonii. Anaa dedoon anaa dedoomu. Anaa sitti ni madda. Eenyu jiraan siin jedha dhaggeeffadhu sitti ni madda. Qaalleja tokkotu ila dedoonii akka jimmaatti bakka gootummaarraa qara'an. Nama naannoo arjummaarraa qara'an. Yoo diqqoo dhaloota argaa dedoodhaan waa jedhaa jiraatte dedoon keeti miti dedoon kan biraati abbaan itti dhufatu. Dedoon keeti miti. Yoo dedoodhaan waa jedhaa jiraatti namni yeroo naannoo tokko waa jedhu ofii waa jedhaa jira jechuusaa wallaalee. Qaama koo keessaan gar tokko waa jedhaa jira jechuun wallaalee naannoo tokko waa jedha. Ishii dedoodhaan waa jetteeti fayyaan taataa. Dedoo miti ati gujiidhaan waa jettee fayyaan taataa. Gujiidhaaf jettee fayyaa taata malee yoo gujiidhaan waa jette immoo gujiidhumaan iyyee akkana taane akkanaa taanu jetta. Asi keessa jirta waan ta'eef. Quuqamni gujii yoo siin quuqin siifuu hin galle. Quuqamni madda walaabuu yoo siin rakkisin rakkoon madda walaabuu yoo siin aachisin qimmiddaan madda walaabuu yoo siin aachisin ofiyyuun barree rakkoon anniyyaa yoo inni siin rakkisin rakkoon aanniyyee yoo inni siin rakkisin rakkoon humtiyyuu siin galle jechuudha beeki. Amma haasaatti deebinu. Haasaatti deebinu. Haasaatti deebinu. Namni dedoo keessaa irraa dhaladhe qaalicha tokkotuyyuu eebbaashif maalibboo isaan sangaa qotu jibicha lama. Dhagayila. Isa kana dhageessee taate dedoo keessaa. Jibicha walitti qamadaasanii qotu isaan nagaa rabbiitiin. Nama dedooti. Dibicha kana dedoo keessaan eddee isin taate wallaalee bootaa himuudhaa jedhe. Namootuma irraa dhalanne isinitti mannaa wayyaa meemee uuma dinqii wayite. Maal taate jennaan maalibboo fooniin kajeelee si bira dhufee miti jennaan. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتون دنيا رجلومو بالله عليك شوف هي رجال فدي بالله سلفي سانغا سكان بوسونا توفي جلني سانغاني توكو بوسونا توفي مي أتيكي سابا فمي قوتيو سانراتي قلمي سانغان فون قناتي قوتامي وانجو كيسابي قناتي قوتامي فون اتكنمي Furutanii galanii sangaa qaroota fanii uummata akkanaa beeynan dhaggeeffadhu. Inni kun gadi darbu, inni kaan darbaa. Inni hamaan hin darbaa isa kana maan dabarsisanuu. Ilaalli kun maafii manduu dadhabe. Seenaa keenya inni nufa baramu. Akkana la dhaggeeffadhu. Kan biraan sitti hima. Jimmaa kanaan bakka bu'aa qaba. Bakka bu'aa waan dabarfatte kana natti himtuun qaba. Bakkuma hundaayyuu qaba beeke galaan. Jimmaa kana onnan siin jedhaa jiruuf jimmaa inni haasa'uudhaa deemaa jiraaf malee. Jara tokkotuyyuu naannoo biliidaati wal jaallatti ibbo la magaalaa jarre amma hidhaan jiru immoo amma jiraachuu isaan beeku waan ta'eef an argine an ammaan jaalalli moo amma hin godaane hin one hin gu'e hin beeku an amma siin dhaltutti hin gu'a amma sattaanu dhaltutti ilma gu'a jaalalli hin gu'a waan fide jaalala guuse kana hin beeku barbaadaa garuu waan jaalala guuse muchaddoome moo saadhiif Saani jirti. Mucha doome yoo muchi doome nu dhalaa nuuf akkamamu. Jabbiyyoo dhudhii ittiin dooma muchi. Jabbiyyoo dhudhii naan doome. Amantaa. Softuun dhufteetti. Jabbiyyoo dhudhii naan doome. Jennaan. Dhaga'iga. Amma hin jaallatu. Baay'ee jaallatu. Isaan tokko akka sheekii wayiti isaan tokko maqaan abbaa maccaati. Isaanii abbaa maccaa kanatiyyuu isaan kana biratti galgalas asriittis dhaqaniiti akkana biratti walitti orraafatu walitti waari'u beeyta
waaree un jenne waarii un jenne waaree fi waariin adda waarii u jennaani gaa haadha si akkanadha kun sirriidha gaafi sirriidha moo waarii un halkaneeffachuudha waaree un galgaleeffachuudha waaree un guyyaaf guyyeeffachuudha waarii un halkaneeffayyi waan warri waarii haasa'e ijoollee waarii haasofti afaan oromoo naannoo keenyaati waan warri waarii haasa'e ijoollee waarii haasofti rafuu dura waa taa'amee haasaa wargaamee haasaamu jira ijoolleen halkan dhageessi dhiqoo nama ciise hunda irri bakka baseete barreessee si hamachuu jirsaafan jedhe ennaan egaa amma isaan kun hin jaallatu gaa bicuusi wal jaallatu jaalala kana iyyiti wal mararfatu ilaa dargaggeessi kun dhaga'u wal mararfatu yennaan tasa wal mararfatu waan jedhanii wal jaallataniif qabu jechuudha jedhe kun duwwaa kanan jabeeffanne immoo sababa jira malee namni sababa malee wal hin jaallattu namni qabeenya keetti jechasi jaallatu gaafatti dhabde galuufi namni bifa keetti jechasi jaallatu gaafatti fokkifte galuufi bunni wayi dubartiin tokko innaas bifa lalee butama miti namni yennaa bunni wayi itti danfe qochuma biraa galta jechuudha beek siluma kaleessa bifa si haartofte bifti narca'a hin galan godaan abbaa qaba si bira jira malee keetii miti hin jaallatu abbaan maccaatiif isaan hin jaallatu wal jaallatu ishee naani isa isaan bira dhaqanii warri jalaa duute isa abbaa maccaa jalaa warri jalaa duute innaan egaa taasisaa fixatanii turanii kophaatti hafanii fuudha barbaadanii kaanii sheekii bira dhaqanii sheekiidhaan ennaan guyyaa gabaati birri 10 naa liqeessaa warran fuudhaafaniidhaan wallahi birri 10 fuudhama biyya keenyaa dur birri 10 miliyoona bar sagal jedhamee nama kudha hunga'a nubratti hungaa'oo kudhan kun isa sagal isuma sagalittaan isa sagalittaan jechuun egaa isa ammaa kana galaa ani asin jira an bicuusiis immoo nama guddaa hin beeku warra beeku gaafanna jennaani qaallichi birri 10 naa kennaa jennaan birri 10 dhabanii amma michuun isaanii haadha manaa fuchuu barbaada birriin kun 10 inni isaan gaafatan waan kennanuuf dhabaniiru hin qabuu jedhanii obboleessa isaanii ni rifachiisuu eennaan qo'eetaan amma gudii godhaa miti barii cufatanii gabbaanii dallaa keessa dhaabbatanii quba gurra kaatanii iyyan itti qaban iyyiinsa biyyi yaa'ee maaloo yaa'ee maal ta'an sheekiin maal jennan baamachaa kootiitiif waan kennu dhabe iyyaa miira ibsatanii bakka akkama ta'an akka ta'u namni dhabeen iyya bar innaa iyya birmannaa argata gaadha geela abbaa macaa kootiitiif waan kennu dhabeen abbaa macaa kee maal barbaade sheekii koo maal barbaade isaan tokko immoo akka ixaa ta'e buna gurguratanii jimmaa galaa jiru riwaayaa kana maamma kaliltu natti mila biliida si galee jaalallee isatti badeenaan qoy mallattoo jaalalaan sitti maa jedhe waan ganda keenya jiru jedhi natti si galee iyyaan egaa iyya kana namni keessa nama wayi buna gurgurattee galaa jirti iyya kanaa wal makateetti barmatti qaallichatti birmatti maal taatan baama caawwatiitiif waan hin kennu dhabe warra fuuchuudha jedhanii na bira dhufanii ana nama godhanii na bira dhufanii shuuf waan na biraa qaban beekaniif na bira dhufanii waan natti kennatan beekaniif na bira dhufanii waan isaan biraa qabu beekaniif na bira dhufanii kennuudhaaf kadhatamuudhaaf namni durii bakka ofitti kenne jechuudha. Agartee kadhatamuudhaaf weddee isaan of kaan. Waan na biraa qaban beekaniif na gaafatan. Waan isaan biraa qabu beekaniif na gaafatan. Nama biraattiin iyyannee jechuudha anaa isaaniitti himatan. Haasaa isaa achi keessa kana jira. Namni nama ofiitti malee waan himatu. Nama ofii bira malee waan barbaadu. Nama ofiitti malee citee ofii hin baafatu. Hin baafatu. Waan kooti jedhi biratti baafata. Ekkana jennaani. Abbaa macaa kootiitiif kun maal rakkataniiti gaafatan jennaani liqiina gaafataniiti inni nu liqiidha birri 10 gaafatanii bonattan sii kennaa bonattiin liqeeffannoo nu biyya keenya hin beektanuu sin bonattiin kennaa birri 10 warran fuudhanii hoo kenniina bakka waanan barbaadu argadheera warri iyyi birmattan galaa jedhan warri iyya birmattan galaa waanan barbaadu argadheera. Fokkinaam silaa fokkinuu fi gabaatti baafatan eenyu jedhaniiti. Amma rabbii waa malee qusatee asiin nu geette yaadda. Afachume
rabbii waa malee qusatee asiin nu geettanii yaaddu. Jarri nama lama turani. Itu lafa waa'ee lafaan ga'e. Lama ta'aniitu wajjiniin jiraatanuu inni tokko rakkate. Biyya kanatti nu darbaan jiru. Maalaa sa'aa jirre hojjettan jedhan. Obbolummaa. Waan kaleessa nu jalaa badde. Obbolummaadha yoo jenne nama biraa waan nuun jedha. Obbolummaan ni kwaara mata himam. Yakka ta'e moo jala ta'e. Obbolummaa ishee waan jala ta'e. Yakka ta'e amma obbolummaan jedhin. Obbolummaan yakka. Diinummaa ta'e gaariidha. Obbolummaa warruma beekanu biraa warruma waa beeku biraa. Dhaggeeffadhu warruma waa beeku obbolummaa balfa. Obbolummaan jettee naani maqaa biraa itti baasanii nuu kennan qama alaa argannaam. Biyya alaatiin nu dhufa. Alaa nu dhufa. Wanna kanaaf Afrikaan obbolummaan jedhanii jaalala godaanee. Seenaa uma jenna. Jaalala godaanee namni hundi itti walii gala. Lamaan jaraa itti wajjin jiraatan iyyuu rakkoon itti hammaadde. Inni tokko keessaa asii biyya kanatti nu darbaan jiru. Ganda kana keessaa baanee bakka biraa jedhanaa jedha. Obbolaa Rabbiin walitti fide. Inni tokko lakkii ani hin deemu asumatti lafa kanarratti hojjetadha. Jedhee tumanni lafa sanarratti gaafa feeru lafa sana mootummaan irraa fudhate. Inni tokko dhaqee caakkaatti galee qotachuu bal'ifachuu jammaree. Asiifachee jechuudha. Akkuma asiifachee jechuudha ta'e. San booda mootummaan gaafa kasasee jedhu lafarraa fudhate jedhu kissii dhufan. Inni lafarratti hafisuun jechuudha. Gaafa kissii as dhufanii jedhanu. Murtaa'eef gahaaya. Hamma gaa mootummaa murteessee fi qaalichi kee qarshiin tokko mana hin jiru. Fuudhamu tokko hin jiru. Murteessinaanii fi obboleessi koo qaba. Inni achiisuun qaba. Bakka fudheen galee murtii fudhatanii galan. Ala isaan nan kafaleetuun lafa odeeffadheedhanii murtii fudhatanii galan. Ala isaan gara namni kolfitee akkamitti waan akkanaatiin dhufte. Birrii 50 kafaltee dachee deeffachuu fi gaari. Maasii godhaanuu si wayyuu. Baduu wayyuu. Baduu wayyuu. Akkamitti waan akkanaa deeffatta namni hundi itti haasa'e. Biriin qalaadii meeqa bitaa biriin 150. Ana dhabe malee obboleessi koo qaban meedha. Ka'ee obboleessa isaa kana bira bakka biraa deeme fagoo deeme deemsa guyyaa meeqa deeme. Guyyaa 3 deeme. Eechi. Achi dhaqee bulanii keessummeeffatee barhaajaan dhufee waan akkanaati qarshii kana natti murteessanii jedheen. Isaan kun qarshii ofiif waan qaban. Allahu akbar. Ka'anii saaxinii bananii birrii 50 qabu. Birrii 50 agarsiisanii kunoo hanganan qabaa fudhu deemeedhanii. Qeedhaaf waa hunda buqqaafatanii bakka obboleessa koo itti gargaaruu hin dandeenye. Bakkuma obboleessa koo itti waa kennuu. Kana malee haasaan biyyan obboleessa kan koo rakkatee na bira dhufee naa waa gochuuf hin dandeenye. Kana. Feennaan waa kennuu fi dadhabe miti yaad. Achii buqqaafatanii bakka biraa deemanii. Biyyan iyya birmadhee iyya obboleessa kootii natti dhagaamuu qabeenyaa na takaale. Biyyan keessatti dhalee guddisee ka'ee ittiin nama waa gochuu dadhabe. Ishi. Taawwan biyya kana jedhanii. Nama jedhee guyyaa mana kutee na bira dhufe. Nama jedhee na lakkaatee nama taas na si dhaabbatee uummata meeqa miliyoona meeqa bira dabarfattee leexaam. Amma fakkeenyaaf nama bakka nama jaallattu wayyoo qabaatte hedduu sitti dhiyaata nama miliyoona meeqa dabarfattee bira leexa. Ilubba Sambiiti keessa jira. Ilubba Sambiiti kee aalleedha kee Ilubba Sambiiti. Beekeera naannotti hooma kanaa qabdi. Akka kana hunda deemee. Hooma kanaa qabdi naannotti. Qaalichachi bakkuma obboleessa kootti hin gargaara. Eeshi. Bakkuma nama natti rakkatee natti dhufee waan goone. Taa'u jedhanii biyya buqqaafatanii. Rabbii waadaa galanii kaadhi. Rabbiif waadaa seenanii yaa Rabbi yoo ati qabeenya naa kennite. Nam tokko na bira rakkateetum. Ilmoon nama akkana kun la dunan iyyate. Rakkoo furu malee rakkoo isaa baasu malee. Wallahi nakkenni na laali yaa Rabbi ani Rabbi. Anuma kenni na laali jedhanii namni na biratti rakkatu. Waan godhu agartaa. Ilmoon nama na biratti rakkatu. Ishi. Akkasii ani Rabbi waan nama seenanichi ka'anii qabeenya Rabbitti cabsa naan jedhe namichi. Hin cabsa. Itti kenne Rabbi. Maa kunu qaalii galanii fi yoo hin beekamu akkaatumti isaanii. Murannoo rumti isaanii hin beekamu. Ilmaan isaanii amma jiruudha nama. Ilmoon hin jiraatte. Sana boodeedhe qabeenya haatu jedhe maatii jala qaalichi kun haadha manaa jala. Ijoo namni keenya badaa waa kenna. Ijoo namni keenya dhangaggootti magaalaa dhangaggootti rakkina wayii furuudhaa jennee dhangaggoodha inni ustaazota keenya wajjiniin. Naani tokko dhufee mushuuxii natti kenne. Mushuuxii areedaan mushuuxataa jiru. Amma uummata kana biraa Rabbi waan godhettaniif. Kanumaaf jirre. Kan isan jedhee amma uummata kanaa qabaata dhangaggootti wallahi hammaadha namichi sun ija koo dura jira. Hammaadha mataa koo keessa jira. Dhangaggootti fidee heeraa jettii koo jedhe eenyaan jedhee ani immoo akka qaanfachuu ta'ee maa inni nani waa wayii hojii qabeenya islaamaa keessa naa keessa jedhee jamaala liyyitti keessa hee jamaala liyyeedha daguuyduu tan jecha kana jedhedha. Ayyeroon argu of qabuu dadhabeera raamata dhabeera keessi kan koo bacameera
rakkadheera siichin immoo madara keetti ol ba'a. Namicha kana narraa fageessaa malee waan hin jedhu hin qabu. Arguu hin danda'u lamuun akkana. Rahmata mataan kan koon hin danda'u ma mataan keessa hin danda'u bara. Daguuyduu qareedaa mushatataa jiru. Bukaariin qaraa'edha. Bukaariin qaraa'edha. Jamaala liyyitti kennate. Daguuyduu kana jedhe. Qabeenya Islaamaa keessa naasuuqii. Qabeenya Islaamaa keessa. Qabeenya uummataa keessa. Qabeenya uummata gargaaramu kana keessa. Naasuuqee daguuyduu kana. Mushutiidha. Mushutii areeda. Tokko jedhe. Iluu baaburitti birrii 2 fudhatee kiiloomeetirii meeqa akka dhufe 30 meeqa akka dhufe jedhanii namichi. Saamee qattan ka'e jedhee dhufe birrii 2 kennatee deebi'ee miilaan gale. Eessaa fidee nan tokko immoo indaaqoo tarkate duute. Karaatti. Infideega. Achuma. Infideega. Indaaqoo gatee qoochoo si keessaa luqqisee qabeenya Islaamaa keessa naasuuqaa jedhe. Maali qabeenya Islaamaa keessa fagoodhama akkana jechuun qabeenya Islaamaa keessa naasuuqaa jechuun kennachuu fi jechuun adda addaa. Bakka an waa malee akkana nuun goone ilaa qaalicha tokkoon sii dabalagaa kanaan duraa seenaa na siiban dabala. Baalee baadiyyaa qabnu si aartaati hawaasa qabnaa baribboo maal taati bu'aati. Waa ibnu tiksensiin jedhaa raaman. Rahmatummaa jaalala namni namaaf qabuu fi lawaa meeqa haasaa jira. Waan bade haasaa jira. Wanni bade tokko keessa walii dhiisuu dadhabu. Walii rahmata gochuu dadhabu. Waliif namni hundi gandaa waaqa balaa nama ittiin tikfamaa jiru. Himuu dadhabe yookaan nama isaa himuu dhabeetii ukkaamamee jalaa hafe malee. Sigaleera dubbiin. Akka godhe akaakayyuun koo utuu farda qabanuu qabeenya gommaa eessaa fi eessaa bakka meeqaa qabanuu muka dhaabanii magarsanii walitti hidhatanii utuu warra jala deemu nama jara ilmaanuu yoo guddisuuf meeqaatama qabanuu gurmuutti baasanii gommaa kaasanii guumaa geessanii masjida keessa suuqatanii. Dhaabanii guddisanii harkaan nama tokkotti sun kennin. Geenyaan muratanii baasanii. Geenyaan muranii gurmuutti baatanii fardi lafa oofamte. Fardi isaan ittiin galanu. Gaangee isaan ittiin galanu lafa oofamte. Geessanii masjida guumaa geessanii. Shaadan bira. Ajaa'ibeen bira geessanii masjida isaaniitti dhaabanii masjidatti naasuuqeedhanii hajiin gommaa beekaman egaa guumaatti. Hajiin gommaa michuudha. Adaa walirraan bagaatan Ramadaan waggaa meeqa wajjiniin soomanii bara. Walitti addan baane du'aatu adda baase. Amma geessanii keessa suuqatanii galan uummata kanarraa dhalanne bo. Deemi kan biraa bira baaleettiyyi jaarsi tokko ajaa'ibanatti mani. Siifa galugaa. Ajaa'ibanatti mani. Barraayyaa koo waan akkanaa waan mee waan rabbiin nu tikseef naa hime hanga deemu deeffataan deema. Silaa bari wal argachuu dadhabne malee ani gaazexeessummaadhaaf hin ta'a ture. Ta'uu dhabaari. Ta'uu dhabu. Maatuma jirtaa jedha. Gaaruma keenyatti akkana ta'e malee. Asitti dhiifte malee gaara keenyatti ammas achumatti akkasuma jirtaa bara. Sinumarraa haaraa dhageenya amata geenya. Gaazexeessummaa kana qaayidaa ta'a. Amata eeggannee Keewwaa dhageenya. jedha. Dubbiin kan keetii dammaasuu jedheen Oromoo. Keewwaa jedha. Dubbiin keessanuma gaazexeessummaa kana walii hedduudha. Gaazexeessummaan kan otoo arrabaan hin dubbatiin namichi amma ijoolleen dubbatu TikTok irratti hordoftoota miiliyoona meeqaa ta'e meeqa qaba. Hordofaa TikTok irratti akka addunyaatti beekamaadha amma. Waan maal nima ga'an immoo. Haa ta'u. Gabaawwan nama kennu qabu maal godhatan. Namichi akka addunyaatti hordoftoota guddaa qaba. Garuu promooshinii tokko hojjechuudha birii miiliyoona meeqa gaafata. Akkamitti dubbata beektu afaan tokko otoo hin dubbatiin harkaan akkana jedha. Gaazexeessummaa tokko naa qabadhaa. Gaazexeessummaa kanan taalaata waan isin jettanii mani. Tokko naa jedhaa. Sidaanuma ta'an ture hin jedhee. Tokko naa jedhaa. Tokko naa jedhaa. Inni lammataa immoo gaazexeessummaa walii danuu jenne miti. Gaazexeessummaa gariitti immoo jira. Kan immoo arraba qofaan dubbatu. Inni kaan arrabaan dubbatee, inni kaan gochaan dubbatee, inni arrabaan dubbatee, digiriitti fudhatee, maastarsiitti fudhatee, PhD itti fudhatee jiru. Akkana ta'e inni kaan immoo akkasana ta'e. Allahumma salli. Ilaa kunnoo jedhani kaa amma baaleetti hattuun tokko dhufee qaalicha tokko jalaa qamadii san jalaa qote lafa keessa. Bollootti nama gaa qamadiin beeytani gaa uudini akka jiruun bollootti nama bolloo guddaatti harargeenii fi baha baaleetii fi harargeetti kun beekamaadhuma gaa uudini boollatti nama. Amma akka qayyaa godhameetiyyi. Akka qayyaa dubartiin ulattu hin jiru. Qayya mana keessaa namni dhabee hin jiru dur.
addan ta'ini. Hattuu naqee qamadii qaalichaa qoteen akkatti qotuufuu qotee ol galee qotee qamadii isaaniitti ba'ee irraa waan isaan ittiin marfatan kanarra kaasee madaabaraa guddaa isaa fudhatee dhufee hamma arrachuu jalqabe. Lafti isaanii hededa wayitii jedhe innaa sana sii gallaalanu qamadii fuudhaa jira. Amma namni mana kana isaa yoo itti dammaqee hattuutti kana miidha. Qaalichi immoo hattuu jalaa miidhamuu barbaadaa jira. Minaan of yoo. Minaan godhu minaan. Minaan kan nama beeleeti. Min aynannoo qaalla. Qaalichi hin beelee. Qaalichi koo isaantu qaalicha irra beelee. Qaalicha isa abbaa qeetu irra beelee. Isatu iyyuu bakka fudhachuu isaa beelee iyyuu gaayaa dhaggeeffadhu. Hamma namicha beelee. Dhageegaa raamatummaa hadhaa uummata keenya keessaa godaanti amma hattuu mana kee hattuu dhufte akka takkati gootu ati beeyna yookaan immoo hattuu walii lama. Hattuu akka maqaalicha kanatti dhufte kana hattuu raamataa wayii ta'uu nabduugaa. Ani hin beeku garuu hattuu raamata qabdii garuu egaa waan nama fudhataa jiraatte. Haa ta'u malee garuu gaadha qottee baaftee minaan hammaarrachuu jalqabnaan bicuu hammaarratti sodaataa jedhan. Dhageegaa waan isaan godhaa jiran. Mana keessaan baanii karaa biraatiin baatirii fudhatanii itti dhufanii karaatti cufanii hattuttiitti. Innaa jettu of wallaalteetti hattuttiin. Wallaalii jedhan namatti hin dhagayiniifanii. Hammaari bareechii itti guutii jedhan. Itti guutii jedhan. Madaabaraa inni kun hojjennaa yoo inni kun badee sanii isa kanatti sammaari. Kuutadhu isa kanatti. Wajjiniin gabbuyi. Tokko isaantu baachuudha moo? Qoy kagaa wajjiniin gabbuyi. Baranii kaatutti abbataat. Maa beekan ilmoo biyyaa ta'u. Hammaaranii fi madaabaraa dhaqanii funyoo fidanii. Madaabaratti hidhanii fi shaa godhanii dallaa gadi baasanii cuqqaalanii tokko barandaarra kaa'anii fi Dabadheensi eega. Dabadheensi eega. Dafi dhaqee manaan gahi kottu. Sin dhiiftu. Simiiti namni. Deebi'ee dhufeera. Maal abbaa kootiin beekaa. Amma nama kanarraa namni dhalate waa ta'a itti yaadda. Mata nurra irraa dhalanii yaada harta. Eddeen maatii osoo dhumini. Amma gaa waan jedha gaa. Ijoollee bakka itti dhalattee wacituutu walumatti wacitee biizii of gooti. Ijoollee koo sa'aatiin kun sa'aatii walitti wacinuuma. Sa'aatii ofitti wacinee qufaan jirre hoo. Amma toltuu nama keenya haasofteen fixxaa hamtuu nama keenyaa barbaaddaa. Waan haaraa natti kennan eeggadda ishee Hussein. Haji Hussein kaa. Haji Hussein tokko jiru ta'u. Maal jedhanii akkaataa rakkina biyya keenyaatii fi rakkina wal baasuu biyya keenya haasa'an. Eeshi jedhu. Kana miti inni haasa'aa jiru. Akka namni itti rakkina wal baasu. Dur biyya keenyatti inni yoo rakkate waa'ee midhaan haaraan muramee nyaatamu midhaan ogguu haaraan muramee namni ogguu hadha murate abaddan qophaasaa afaan hin keeyatu hanga namni ollaa jiru guutuu. Anuu beeka. Nyaatutti. Anuu ijaan hin beeka. Anuu muriidhaan hin beeka. Anuu jireenyaan hin beeka. Kanuma. Akkana godhamaa jedhan. Baadiyyaa ammayyuu jira. Akkasuma. Hin guunee inni kun hin guunee. Guunee dhumne bakka ta'e ta'ee jira. Gueen dhumne dhumuuf deemaa jira. Hoo eeggatan malee. Amma gaa yoo namni miskiinni duraan rakkina qabu rakkatee fi yoo namni duraan waa qabu rakkate adda addaa akkaataan gargaaramu aadaa biyya keenyaatti een jedheeni. Yoo namni miskiinaa rakkate geeteetuma osoo isin argin ulaadhumarraan karuma kellaatiin geetee mana keessee fi deemtaa jedhan. Yoo namni duraan waa qabu rakkate dudduuba manaatiin geessita malee fuuldura manaatiin hin geessitu. Mana duubaan geessiteeti. Akkana boroo keessa deemta. Boroo keessa beekamaadha kun fakkeenyaaf amma abbaan manaa yoo ka'e fayyii abbaan mana nama irraa akirame faa ta'e wallaahi qaallifti ittiin rakkattu guyyaa sana jalqabde nama hundota abbaa manaati. Namoota abbaa qe'eeti nama hundota abbaa ilmooti waan sidhibu. Akkanatti wal jiraachisee asiin nu ga'e amma rabbiin waa malee akkamma silaa kaleessa keessa dabarfannee dhufnee as geenya kanatti maa silaa as geenyaama. Harka nurra qabibboo uummata akkanaa qabna wanni nu haasoo barbaanne gabaabaatti. Magaalaa jaalalli godaane keessatti eessaa deeffannaa akkamitti deeffannaa beekaan akkanatti haasa'uuf. Ilaamee waliif yaaduun bakka irraa godaane keessa jira. Waliif dhimmoomuun bakka irraa godaane keessa jira. Ilaa namni biyya keenya abaluu fuula fuuchuu jedheeti waan akkanaa ilaalatee abaluu kootu intala wayii kana qabaa nu cichisuun akkamitti garuu. Ela waliif yaada wajjin jiraata hawaasa bar jaarmaya bar jireenya egere bar akkanatti wal ijaaraa ofumaaf mootii ta'aa jiraanne bar akkanatti namni wal yaadu mootii qofa. Maaltu achi booda nu diigiyoo maaltu seen? Ilaamee al-islaamu bayna jaali abnaa'ihi wa ajzi ani gaa fayyaadha miti jedhe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamaa anni yaa dhufe nama tokkitti agarte hawaasa guddaa bal'aa
jaarsoo keessaa dhufe nama tokkitti agartee hawaasa guddaa bal'aa ituu keessaa dhufe nama tokkitti agartee namni tokkoon ati waa jedhaanii jirtu sun hawaasa koo bakka hin ba'u wanti hawaasa koo maqaa kaaftu maanni. Yaa gowwaa yoon sin jedhe maal ta'ama amma yaa wallaala yoon jedhe waa tokko hin ta'u. Ilaama fakkeenyaaf namni tokko yoo arsii badaa tokko agarte maaliif boo hawaasa kan koo bal'aadhaa akkamti na jalaatu nama tokkoon sana nyaadhuu barbaadde foon isaa fuudhee. Akkan tokko keessaa fuudhee. Tokkoon sana nyaadhuu hawaasa koo bal'aadhaa maal waa jettama. Maa irraan du'ee moo ammaaf jira hoo. Namni tokko madda walaabuutii dhufe laa. Si galeera dubbe. Tokko madda walaabuutii dhufe hamaa arguu kee mala. Hawaasan irraa nyaadhee dhugee hawaasan dhaleena guddisee hawaasa ani itti dhabuu isaan jiraanne dhabuu isaan jiraadhuu danda'e. Dhabuu isaa jiraachuu hin danda'u. Bakka buusuu hin dandeenye. Hawaasan bakka buufachuu hin dandeenye. Biyya guutuu yeroo maqaa kaafte waa jettu yaa gowwaa yaa wallaala. Yaa kan biyyaa ba'uun beekaa si fakkeesse. Kana haasaan. Yaa kan biyyaa ba'uun biyyaa deemuun laga tarkaanfachuun hayyooma si fakkeesse beekaa si fakkeesse. Yaa kan ilkaan rigachuun akka bareedduu jiraachuun faranjii si fakkeesse. Kan araba si fakkeesse. Inni akkeesse malee maal fakkeesse mitiiti. Dhaggeeffadhu. Egaa dhagaye yeroo hawaasa hin beekin as teessee kamiseetti maqaa kaaftu. Hawaasichis hin beeku. Namicha hawaasa kana maqaa balleessaa jiru hin beeku hawaasichi. Sifi isaa waluun hin beeku. Waluun beeynu dhaggeeffadhu yaa gowwaa wannan siin jedhuuf kan. Sadarkaa kanatti gowwoomuun maa bareedduu miti yoo. Maa yoo gowwoomaa wali bicuudhuma siin gowwoomnuudha. Ofitti faan gowwoomnu jenneetuma maa sifachi sagalee doolleeffanneetuma sifachiin jejjennu maa yoo gowwoomu. Mana oliin gowwoomtu achi gowwoomtu agarachaa nuti. Maaliif boo ol gowwoomtu akkana ol gadiin gowwoomtu baasa. Maali? Wanni dha dhaggeeffadhuudha. Booranan beektu booranan waa jechuudha hiree eenyu sii kenne. Gujiin beektu gujiidhaan waa jechuu isaa arfuuti. Ijoo nuuf qabeenya eenyu ni tuquu mirga sii kenne. Fakkeenyaaf arsii taate arsiidhaan waa jechuu hin dandeessu. Arsii taate. Achumaa taate. Jechuun inumaa namni waa'ee arsii haasa'uu qabu nama naannoo biraa ta'uu qabaayyuu. Inumaa namni naannoo biraa wallagga naatu taate wallagga hawaasa kan koo bal'aana jalaatu hiixaa maali? Maaliif boo maali? Hawaasni abbaa qaban jedhee kan nama tokkooti miti kan namichaatti bakka buufattee itti waa jedhaa jirtu sanaati miti. Qoy dhaabii keetiin hin safaramne hawaasni keenya hin jedhe. Dhaabii nama tokkoon hin safaramu hawaasni keenya. Hawaasni keenya bal'aan nama tokkoon hin ulaagamu dhaggeeffadhu. Warra takkarte sanii miti. Hamaan keenya baaleedhaa qabna. Shirrii nama tokkoo qabna. Shirrii nama lamaa qabna. Shirrii nama shanii qabna. Shirrii nama dhibbaa qabna barbaanne. Sii galee darbin. Hamaa keenya jimmaa qabna. Kuma qabna barbaanne. Wallaggaa qabna hamaa keenya. Hamaan keenya gaarii keenya akkamitti bakka bu'ee jennaan biyya maqaa kaafta boo. Namicha fudhattee nyaattu hanyaanyi goote silaa nyaachuudha waliin caalu hoo. Isaayyuu immoo atis miidiyaa irrattas baaftee hambatti nu kennite inninis miidiyaa irrattas baasee hambatti nu kenne. Lachuu wal faana warra nun feene jiramoo si isa ana waa jedhaa jirus ana isa si waa jedhaa jirus warra lachan keenya bakka tokkotti hin barbaanne jira. Salaamu alaikum.